Isu. Isu si jaaladha. Asliin icciti makii Oroo baase. Yoomaan qabu ijoollee Oromoo akka gootan godhaa achina baasaa isiniin jedha. Haati mucaa sanaa akkasitti bu'aa jirti. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Dubartii kijibduu irraa fagaachuun faayidaa akkamii akka qabduu fi dubartiin haqa dubbattu immoo faayidaa akkam akkasii fiduu dandeessu. Haadha manaa sobduu abbaa manaa sobaas rabbi nutti hin qabin. Ashama kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Oroo Shawoo har'as viidiyoo kabraatiin isinii deebi'eetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo bohaarsa bashannansiisaa baay'ee isinii qabadhee dhufeetan jira. Guyyuma guyyaa walitti deddeebi'aa jirra. Akka tokko immoo wanti isinii jechuu barbaadu asirratti qorri jabaatee jira isinii galee qorri jabaatee jira. Hin dandeenye isinii galee ana qofa biramoo akka tokko bokkaanis akka tokko kunoo ganamas guyyaas halkanis rooba. Hammayyuu bokkaan roobee caamennaan eegeetan isiniif hojjetaa jira isinii galee. Maaliif gabarreen gara chaanal kana taaraa dhuftan dafaa subscribe godhaatii maatii chaanal kana ta'an isiniin jedha. Har'as viidiyoo bohaarsoo bashannansiisoo baay'ee isinii qabanne atuun fooxaa fudhadhee dhufee jiraadha iyyuu isinii galee atuun fooxaa fudhadhee fooxaa yeroo jiraate immoo fooxaa keessatti biraan barbaachisu isinii galee kanaafani video kana sundi keessan like gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha. Akkuma isin nayyaadni qabeeme akkuma isin nayyaan bultii tokkotti gara video duraan dursee of eeggannoo godhaa. Hattuun akkasitti jalqabaniiru laalaa hattuun akkasitti maallaqa ውድ ኢትዮጵያውያን ስርቆት ከኪስ ብቻ አይደለም እንደዚህ ደንበኛ ማምጣት ጀምሯል ባንክ ያው ግማሽ 200 ብር አንድ በሙሉ ላይ የተለጠፈ ሁለተኛው ነው እንደዚህ በ200 ላይ የተለጠፈ ግማሽ 200 ግማሽ 200 ግማሽ 100 ያረጉ ወደ ባንክ ያረጉ ያው ስንት እንደሚያተርፉ ይው ከአንድ 200 200 ከሌላኛው እንደዚህ 200 200 400 600 ከነዚህ ብቻ ሊያተርፉ ማለት ነው። ይሄ በአንድ ባንክ በሌላ ባንክም እንደዚህ ነው የሚያረጉ እየዞሩ እንደዚህ ያረጉ ይበላሉ ማለት ነው። ስርቆት እንደዚህ ስለተጀመረ ባካችሁ ወገኖቻችን በአንድ ጎን ብቻ ሳይሆን በሌላም ጎን እንድትቆጥሩ ይያልን ያው እንድትነቁ በጊዜ argitanii akka jarri ittiin maalanii akka jarri uummata godhaa jiran dhibba fakkeenyaaf 200 jira 200 sarra jira fakkeenyaaf 200 citaa 200 irratti labbadu achumaan gizee achi garagalee lakkaa'amu birriin fayyaa fakkaata isinii galee 400 fakkaata jechaadha. Gizee immoo akkasitti hojii jalqabaniiru of eeggadhaa jechuun barbaadeetanii maallaqa baay'ee isinitti kennamu maallaqa baay'ee sana keessaa waan akkasii baasuun xiqqoon cimaa namni gaawwantiin irra hin geenye jiru of eeggadhaa. Hi guys, akkam jirtu akkuma ilaalaa jirtan lammii gawwaan nateellaa dhaabachaa jira. Gaaffii wayidhan ni gaafannaa nafaana tura. Lammii gawwaa ani gawwaa miti lammii gawwaa naan hin jedhin. Bakka gaaffii wayin si gaafachuu barbaade. Gaafadhu rakkinaan qabu gaafadhu rakkoon qabu. Utuu jaalalli si qabee moo utuu elektirikiin si qabee siif wayya? Utuu jaalalli si qabee moo elektirikiin si qabee? Osoo elektirikiin na qabee naa wayya. Maaliif? Maal godharee ibsaanoo daqiiqatti bade waan ta'eef rakkinaan qabu elektirikiin na wayya. akkasi wantooti kana qabadhaa isinii galee ishee elektirikiin yerootti baddi jedhu stokii keessa naa galchaa isinii galee aniyyuu baay'ee isaan rakkisaa jiru hojii na hojjechiisaan jiru isinii galee isii kana hamma abbaa hidhumutti eegna malee kaa. Nagaroo ko. Ani badi nagaroo. Nagaroon fira fakkaatee mana na balleessaa jira mana koo diigaa jira. Nagarootti naasa. Ken. Hello nagaro. Kottu fudhu wayyaa duwwaan irraa baafadhaa. Qabeenyaa koo duwwaan irraa fudhaa tii kottu fudhu. Kottu maal jedhata akka kee kottu itti meera. Akkoo duwwaan habaas na jalaan tiri wayyichi. Maal ti godhe? Abbee keetti himaa. Abbeen kee immoo dhufee nagada maalo kan keenya gargandi waan waafu sin barbaadonis Bagosa? nagara waan mattee sin barbaadonis akkasumatti maaltu dare dukkan dhufin mana ta'e dukkan dhufin sila jeesa sin qala sin zala immoo akka silaa isinii galee ijoollee dubartoota duuka rakkatinaa yeroo isin nama biraa isin irratti jechuu barbaadde
uffata keessan qabeenya isin biraa qabdan isii qofa naa kenniiti deemi jara biraa kanuma la isin galee yoo bilbila ta'es bilbilatti kenninatu si bite yoo waa ta'es kana fidi si bakka isin galee haasaa gabaabsuun kanumaan ila irrakkatina jechuudha nagaroon fala fideera asliin iccitii makii baase mee waliin dhaggeeffadha akkam jirta? Isu. Isu si jaaladha. Ciao. Wallahi torban takkafi miti. Bayi takkafi jaisa Allah lo. Mansur jaisa kizin arkira. Oyo. Apa harkatti tidak wala bol. Mira kita kale artis tidak bilaru artis itu berarti jalan. kuno asliin mucaa kuno asliin awwaarradeera mucaa awwaarradeera asliin kuno ija isaan argulamuu jetteetti makiini kuno akkasi kaa wanti qoosaa dhugaatii jijjiiramaa deemte halkan sirra raffisu amma jedheenii Hello. Akkamii bareedaa ko. Maanni maaltu argame? Si adeema si bilbilee. Maaltu argame hin jedhin garuu. Homaa wanti argame hin jiru. Maal hojjechaa jirta ree? Kunoo bilbileen si taasaa jira kaa. Atoo maal hojjetta? Ani mamman hin jiraam. Xiqqoo ishee na dabbaraa jira beektaa kaardii wayii naaf ergime. Ahaa kana na gaafachuuf akkas dhangaggaa oolteeti. Lakki maal si adeema si bilbilee? Miti baay'ee na yaadde. Kana booddee mati bilbila kun kaastaa? Anuu siifan bilbila. Yeroo wal agarra jedhu toleen jettaare. Eeyyee yeroo barbaaddetti. Akkas taanaan sanbata kana wal arguu dandeenyaare. Wal argina rakkoon qabu. Kaardii ammaa naaf guuti kaa. Isa immoo sanbatuma erga wal arginee boodan sii guuta kaardichas. Tolee dhangagoof tokko. akkasila akkasi ijoolleen dhiiraas akka saraadaa ta'aa isin galee akka saraadaa ta'uu qabdanidha isin galee durbi isin shawwaduun qabdu akka durii. Soore. Oo bareedaa koo dhuftee? Ani gara malee beeleen jira dhugaa yoo nyaanni jiraate naa kennime yoo ta'uu baate deemee nuteelaa nyaadha. Daqiiqa shan qofa na eegi. Asin bar gar malee ariifattuudha. Garuu daqiiqa shan keessatti qaqqabaa. Laakiin uffata jijjiirradheen si faana hoteela deema jedheeni kaa. warra sikkanaa isin qabin sikkanaa isin qabin isin kun immoo ibiddumarra keessa isin xabbasti. Homaan qabu ijoollee Oromoo akka gootan godhaa achi na baasaa isiniin jedha. أمشر ربو مجرى إن شاء الله أمشر. Qoraan duddabaadhee guddifadhee abbaan irraa waraana deemee luka lama irraa fixatee ani ijoollee nama 8 isaan wali guddisee gabba'ee na jalaa badee harka qadheeyyii homaallee hin qabu qabeenyallee qabaadhee achiisa baasee hin danda'uuf isin iyyadhe amaanaa isinitti haa ta'u akka achi na baaftan isiniin jedha. إن شاء الله أمشر أمتنا أمشر ربنا أتشي سجيس ربنا أتشي صحاباس إن شاء الله ربنا با إن شاء الله أمشر سنيادنا أمشر رب مجرى إن شاء الله أمة إلي سوري أربعين شير قرآن إن شاء الله يفهم بوينا بابا شكريات بغنا غانفتاني Ani sinif rabbi malee homaan qabu akka achi na baaftan addaa boru keessatti amaanaa isinitti haa ta'u jedha. Amaanaa rabbi akka isinitti ta'ee isin achi na baaftan mucaa kiyya isiniin jedha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وعليكم ورحمة الله السلام ورحمة وبركاته. الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. ونمان دبنو لنا دبي أكجنو لنا ما دبي. يا رب ستي يني مالا نركب دكاناتي مالا نومالي أولا. يا آمين رب آمين ملكنا آمين مالا نما مالا ربك يا مالا نومالي. يو أتي ملت ملي ملكا كي ملك نمد نباسو يا ربي أتي نومالي. آمين آمين اللهم سهل الأمور يا مسهل. يا رب لا سهل إلا ما جعلته سهلا. يا رب آمين. وانا تلاف في مالي وما لا فندن دنياتن ولا في سي ربي دعينها أواتو ممن هذا ناتان جعل لقد سيسارة. أما موسى جنتان أتاكنا عني كلمة قلقلة. agartanii haadholee keenya isa ilmoo ta'e qofa osoo hin taane isa siin isa garaatti baattee deessi qofa osoo hin taane isa ormaafiyyuu isaaf bakka isa haadhaaf abbaan qabneefiyyuu guddiftee itti cinqamtee bakka guddaadhaan ga'uu barbaadde haati argitanii garaa haadha. Ijoollee piliis waliif yaaduun bareedduudha. Akkuma maatiin keessan isiniif yaadan isinis walii yaaduu qabdanii. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Dubartii kijibduu irraa fagaachuun faayidaa akkamii akka qabduu fi dubartiin haqa dubbattu immoo haqaan deemtu haqa rabbii himtu faayidaa akkam akkasii fiduu dandeessu. Kitaaba kanarratti amma osoon bakka kana taa'ee asiin ka'in wallahi asirratti argee kaameraa wal baasee isinii waraabee mee isiniin garsiisa. Faayidaa isin namaa fiddu. أكزع أنبأنا عمرو بن محمد حدثنا الغلابي حدثنا عبيد الله بن محمد التميمي عن أبيه قال كان عمر بن الخطاب بمنى فعطش قافتك عمر بن الخطاب منتي إيبوتيتي فانتهى إلى عجوز قرع عجوزات كارك وكان مو عجوزات كبيرة ديميتي فاستسقاها ماء بشان إسي قافت أك إسين بشان إسو أبافتوف فقالت ما عندنا بشان نما أبافتن قبدني مين أباسا جنان نمتين دلتين ما عندنا يتين بشان وهيتون قبنو يا عمر يتين فقال نبنا يوني في بشان هنقبان لبنا أن وهي هو قبدني جنان فقالت ما عندنا أنن اللي هنقبنون وما هنقبنو يتين فبدرت جارية فقالت لها هندرست جاريان تكا انت اللي تكا إشي وجين تنجرتو إسي درستيتي أكنا يدين إسي نكز جنان فقالت لها تكذبين لك جبدا ساجتين نمتيدان وما تستحين إن كان فتو ساقزيني في أكك جبدو يدين مجتين ثم قالت لعمر مجتين أتنك جبدا إن كان فتو جارتي دلتي تنانجتتن عمر نكز جتين هذا السقاء أو السقاء فيه لبن قولان يوكان مو وني أتي أرجتو كوني وني وكيس جيران كوني إذا كيسا كواتنا كتنكنا كيسا لبنا يوكان أنن تجرايتين عمر بن الخطاب فسأل عمر عن الجارية إسيتنا قافته جارياتنا يوكان مو مجأتي دلتي تناوج جنجرت قافته جارياتنا عمر بن الخطاب جزي قافته مال جتين فإذا أبوها ثقفي أبان إسي وروت ثقفية يوكان مو قوس ثقفي جدام تراهي فخطبها على عاصم بن عمر نكدت يوكان مو أكفولو في خطبا قد المئساء عاصم ابن إساء المئساء في عمر بن الخطاب خلتيتي فزوجها منه إست فولي تخيل بالله إست فولي مو وان أكمك يسيد أرقم سيفتي فولد له منها أم عاصم فتزوجها إسي تنافس للالتي جارية عاصم فولي تناف انتلي أم عاصم للتيتي فتزوجها عبد العزيز بن مروان إسي أم عاصمة دلتتنا نمني فودي عبد العزيز بن مروان نما جاء موت فودي عبد العزيز بن مروان كن انت لفودي تنا في مو ان يتللته فولدت له عمر بن عبد العزيز بن مروان رحمة الله عليه عمر بن عبد العزيز خليفة إسلاما كان شنفا جاء مي إسلام ما خسيت بك كمسن إساتو إساف دلته جتولا ثمران جاريان توني عاصم كنفورولا ilmoo akkanaa deetteeti ilmoon tun immoo عبد العزيز كانت هيرمتي عبد العزيز بن مروان كانت إني مو عمر بن عبد العزيز خليفة شنفا كان جتة ثمران فرين نموتا أكنا وأنا كنا تنسيف دي بيا يجول جالنيتي متيجول واني ركنوف
حقاف ركني الله المستعان. الله يوفقنا جميعا ويزوجنا خيرا مما نظن نحن. اللهم زوجنا زوجة إذا نظرنا إليها تسرنا وإذا غبنا عنها تحفظنا وتحفظ عرضنا ولا تفشي سرنا. قولوا آمين يا شباب. الله يوفقكم جميعا. آمين. أكما أرجت ربي دبرتي كان يصوبني dubartii dhugaa qofa dubbattu yoomuu dubartii dhugaa dubbattu nuttaqabu isinis dhiira dhugaa dubbattu dhiira bareedaa dhiira dhugaa dubbatu dhiira amanamaa dhiira jaalalaaf kabaja qabu rabbi isinitti qabu. Viidiyoon araaf qabadee dhufe kana fakkaata kanarraa immoo isinitti tolee isin baarsee isin gammachiisee yaada viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti Orooshow.